Dhiira jaalala dhugaa naaf hin qabne akkamiinan beeka? Gaaffiin gaafatame deebisuufan dhufe. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Aamiin nagaa keessanii anaa dhufuu baga nagaadhaan dhuftani isiniin jedha. Warroonni aaraa mana kana dhuftani laa'ikii gochuu hin dagatinaayi. Akkasuma adaraa maamila ta'a isiniin jedha. Hedduu kan isin jaallannu kan isin kabajnu Oromoo marti keessanuu bakka isin jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa ta'u jecha baga nagaadhaan dhuftanii viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadha. Gaaffiin gaafatame tokko deebisuufan dhufe koomentii jalatti viidiyoon hojjedhu jalatti koomentii ka'anii naaf deebisi adaraa kee kan jette obboleettii tokko dhaggeeffadhu na dhaggeeffachaa jirta jedhee naana mana. Egaa dhiira abbaa yookaan jaalallee abbaa manaa osoo hin taane kunoo beekte mintiiree jaalallee kana natti fakkaate akka yaada ishiirraa hubadhetti. Abbaa manaas yaa ta'u jaalallees yaa ta'u namni yeroo hunda otoo nama hin dubbifne haadha manaas haa ta'u jaalalleessaas haa ta'u otoo hin dubbifne oolee bulee baqqas bilbila hin bilbilu. Mucaan kun akka ishiin jettetti bilbila naaf hin bilbilu. Sagalee naaf qabaa. Akkasuma barreeffama naaf barreessaa. Yaanni naaf qabu naaf hin galle maalidha bakka natti jijjiirame natti fakkaate waan jettu kaaste jechaadha. Obboleettii xiyyaa namni si jaallate yeroo hunda si dubbisuudhaaf keessi isaa hawwa jechaadha. Sababii isaa sa'aatii 24 jaalalli kee onnee isaa keessa jiraannan waa'ee kee sana yaadaa si dubbisaa siif dawwala. Inni kun rakkoo guddaa qaba. Inni siif hin dawwalle kun barreeffama qofa kan si barreessu yoo barbaade sagalee kan si qabu si dubbisuu kan hin barbaanne kun rakkina guddaa qaba. Nama akkanaa irraa fagaadhu, irraa of eeggadhu. Garuu ati qorii ilaali. Dursitee irraa adda ba'uudhaan dursaa qorii ilaali. Ilaaltee yoo jette immoo irraa adda ba'uu dandeessa. Otoo wajjiniin tidaarii keessa hin galin har'a jechaadha. Sababiin isaa gaafa tidaarii keessa galte keessaa ba'uutu ulfaata beekta. Tidaarii keessatti namni tokko shamarra tokko tidaarii seente taanan akka kamiyyuu haa ta'u dirqama keetteessa jechaadha. Anarra yeroo otoo walitti hin dhufin jaalala ho'aa siif hin qabne bilbila siif dawwalee maal hojjetta maalirra oolte akkam naaf oolte maalirra jirta lubbuu koo yaada lubbuu kootiif minnoo kanan beekan ijoolleen keenya. Oromoon kun xiqquma takka irraa jaalala bakka eenyu takka jedhu ishii keessaa kana badaa hin beekane haadhoo kooyi inna adda baafadhuuti ati ilaalladhu siin jedha. Namni kun si ta'uusaa waan baay'eedhaan qorii ilaalladhu. Siif hin bilbilu taanan kun rakkoo guddaa qabu beeki. Eenyuun keessanuu na dhaggeeffadha warri shamarranii jechaadha. Shamarran qofa ilaallata warri dhiira bira darbuu dandeessu. Osinitti tole laayikii godhaa. Garuu isiniifillee barumsa guddaa ta'a. Nama jaallattan tokko jaalala dhugaa jaalladha. Yeroo hundumaa dubbisaa. Miidhama ishii hundumaa gaafadhaa. Rakkoo ishii hundumaa gaafadhaa. Innaa akkasii isiniin jedhaa. Micayyoo tanaa eegasiif hin dawwallee eegas bakka barreeffamumaaf akkasuma yeroo dhuma itti tole dhiirri tokko maal godhseetan yeroo itti tole. Maqaadha jaalallee jedhama yeroo itti tole si'aatuma itti tole. Guyyaadhuma itti tole dhufee waarratee haayisiin jedha. Isa nagaa siif haa ta'u hin jedhu maal hin jedhu haayisiin jedha. Lubbuu koo jechaan isa bira hin jiru baar inni hin jiru. Lubbuu koo jedhus baay'ee isaa jaalala dhugaa siif hin qabu beeki adda baafadhu. Kanaaf nama akkanaa kana akkamitti akka irraa of eegdu ati ilaalladhu siin jedha tiruutiyya okay? Otoo hin miidhamin waan baay'ee keessa galtee otoo hin miidhamin har'a irraa of eeggadhu. Jaalalli ganama ho'aadha. Ho'aan kun immoo waan hin taane keessatti nama darba. Gaafa keessa yaadni keessii galee duuba keetti deebitee gaaffii of gaafattu garuu gaafa duubatti deebitee wanti furmaata argatte tokkollee hin jiru jechaadha. Sababiin isaa kaleessa miidhamteetta waan ta'eef lafa miidhama keessana akkaataa ittiin deebitee fayyifattu dhabuu dandeessa jechaadha. Carraa isaatu dhiphaadha. Carraan gaa'elatti galuu har'a otoo ittiin galiin ilaallattee itti galta. Gaafa keessa seente garuu ba'uun isaa baay'ee ulfaataadha. Akka dhaloonni amma jalqabee amma hiiku kana osoo hin taane gaa'ela jechuun isa beekutti quluffiidha jechaadha furtuudha.
Kanaaf har'a ilaalladhu siin jedha bareedduuti yaa ati biyya ormaa jirta. Inni immoo biyya keessa jira. Maalirraa akka jirtu yeroo hunda si gaggaafanne taanaan bakka dawwaleetoo akka jireenyi kee maali hojjeta hojiin kee akkami jedhee si gaggaafanne akkaataa karooraa si wajjin hin haasa'u taanaan inni biyya keessaa takka qaba yookaan immoo biyya arabaa keessaa kan sirra bareedina qabdu laallata ta'a yookiin immoo fedha waaqayyo ta'a nama kanatti hidhamuu kee jechaadha. Kanaaf ati ilaalladhu siin jenna bareedduuti yaa adda baafadhaayi namoota argitan wajjin hin hidhatan godhatina. Namoota jaalala dhugaa isiniif hin qabne isarraayyuu hin beeksisa. Yeroo hunda siif hin dawwalu, yeroo hunda si wajjin haasa'uun barbaadu qabata funaanaa har'a kana ta'e jedhaa, boru kana ta'e jedhaa, bakka kan birrii keessaa kaardii keessaan qabu jedhaa, hiriyoota koo bira naqe qabata funaana jechaadha. Inni qabata funaanee as funaanee achi funaanu sun siif hin ta'u. Gizeedhaan zoor balbiraa jedhe. Gizeedhaan duubatti deebi. Inni jaalala dhugaa siif qabu sa'aatii 24 yeroo hundumayyuu si dawwaleet si haasofsiisaa sammuu kee firii gochuu danda'a. Biyya ormaa keessatti akka yaadni kee canna qabu tokkollee hin fedhu jechaadha. Isa kanas siin jechuu barbaada. Kanaaf nama jaalala dhugaa fi dhugaa siif hin qabne sagalee kun haasa'e kanarratti adda baafachuu dandeessa. Hubadhaa shamarran keenya hubadhaa otoo hin hubanne waan hin taane keessa hin galina. Otoo hin hubatiin qubaan gubatiin jedha Oromoo yeroo mammaaku hubadhaa waan ta'e keessatti yeroo galtan osoo hin hubatiin daraa keessan akka keessan gallee keessaa bahutu booda isinitti ulfaata siin jedha. Waan dhaggeeffattan yeroo keessan kennitaniif hedduutti akka galatoomaa warroonni mana kanaaf aaraatatan maamila ta'uu hin dagatinaayi. Warroonni dura maamila taatanii jirtan laayikii godha. Laayikiin keessan dhaloota baay'ee bira ga'ee ijoollee baay'een gorsa kana irraa barachuu danda'u irraa fudhachuu danda'u boru akka rakkoon tokko isaan gubbaarrallee hin geenye siniin jedha. Sin dhageessanii ofuma keessanii dhiisuuf sin hin barbaachisu laayikii godha ijoollee bira ga'an siniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti deebinutti turtii gaarii siniif hawwa rabbii lafa siin jirta tiksee gaarii siniif haa ta'u. Hordoftoota keenyaa chaaw chaaw baay siniin jedhan jira hedduu galatoomaa baay.